is in danger. I'll let you give an example. Allah says in the Quran. Walitti dhufeenya addaa namoota musliman tahin waliin qabdan akkamitti akka amantii teessan miidhuu danda'u fakkeenyaan isiniif kan. Rabbi Qur'aana keessatti suuraa Al-Baqaraa suuraa lammaffaa aayaa 221 irratti akkana jedhe. Dubartoota mushrikaa hin fuudhinaa hanga isaan amananitti. Dubartii mushrikaa hanguma feetes isin gammachiistu. Gabrittii mu'minaatu irra toltuu mushrikaa caala. Kana jechuun namni muslimaa tokko dubartii musliman tahin dubartii sanama gabbartu tan shirkii dalaydu fuudhuu hin danda'u. Yoo isiin amante malee, yoo isiin muslima taate malee, yoo isiin mu'mina taate malee. Sababni isaa intalti muslimaa, intalti mu'minaa, intalti rabbitti amante dubartii mushrikaa ni caalti. Intalti rabbitti hin amanne osoo isiin na fuudhisin jetteehu dubartoota dachi tanarra jiran keessaa irra bareedduu osoo taateehu dubartii dureettii dachi tanaa osoo taateehu dubartii mu'minaa tan hiyyummaa qabduus taatu tan bifaanis hin bareennees taatu irra toltuu dubartii mushrikaa ni caalti. Haalli wal fakkaataan kun saala faallaatiifis ni dalaga. Dubartii mu'minaa dhiira mu'minan tahinitti dhiira mushrika tahetti hanga inni amanutti malee itti heerumuu hin qabdu. Mu'minni dhiiraa gabra osoo tahillee nama shirkii dalagu ni caala. Namni mushrikaa sun osoo isin fuudhuu barbaade dhiira dachira jiru keessaa irra bareedaa osoo tahillee dhiira dureessa dachi tanaa osoo tahillee tarii mootii biyyaatis osoo tahe mu'mina humaa hin qabneetu isa caala. Mu'minni dhiiraa hiyyeessaas yoo tahe fokkotaas osoo tahe nama mushrikaa san caalaa gaa'elaaf filatamaadha. Kanaafuu bakka tanatti walitti dhufeenyaan wal qabatee yoo nama musliman tahinitti heerumte yookiin intala mushrikaa fuute yookiin dhiira mushrikaatti heerumte amantiin tee rakkoo keessa seenti. Sababa kanaaf namni muslimaa nama musliman tahin yookiin mushrika waliin bultii akka hin jaaranne dhorkame. Kanaan ala haala baramaa keessatti nama musliman tahinitti tola ooluu qabdan. Qooda muslimni tokko hawaasa musliman tahin keessatti qabaachuu qabuun wal qabatee amma gama garee xiqqaa sadaffaa dhufnee jirra. Gareen xiqqaa sadaffaan da'waadha. Da'waa jechuun maal jechuudha? Namoonni naannawa Indiyaa irraa dhufan jecha da'waat jedhu ni beekan. Jecha da'waat jedhu dhageenyaan wani sammuutti isaan dhufu waa'ee ruuza, biriyaanii fi pilaawoti. Da'waa yookiin da'waat jechuun biriyaanii yookiin pilaawoti jechuu miti. Da'waa jechuun yaamuu afeeruu jechuudha. Afeerraan ammoo nama alaatiif godhama. Kanaafuu da'waa jechuun qajeelatti nama musliman taane gara islaamaatti yaamuu jechuudha. Wayita nama muslimaatti waa'ee islaamaa himnu jechi qajeelatti gocha san ibsu islaah kan jedhu kana. Hiikaan isaatis suphuu yookiin fooyyeessuu jechuudha. Garuu nama musliman taanetti waa'ee islaamaa wayita himnu wanti dalagaa jirru afeerraa waan ta'eef jechi qajeelaan ibsu da'waa kan jedhu kana. Jechi da'waa jedhu kun yeroo ammaa nama muslimaatti waa'ee islaamaa himuu fi nama musliman taanes gara islaamaatti yaamuuf hojiirra kan oolaa jiru ta'us qajeelatti da'waa jechuun nama musliman tahin gara islaamaatti yaamuu jechuudha. Da'waa godhuun nama muslima ta'e hundarratti fardiidha. Keessattuu namoota muslimaa kan hawaasa musliman ta'een keessa jiraatan irratti fardiidha. Haasawa wayitaan jalqabu aayaa Qur'aanaa tokko suuraa Ali Imraan suuraa sadaffaa aayaa 110 irraa hin ibsu jalqabe. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkana jedhe. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas. O Muslims, ye are the best of people evolved from man. Isin ilma namaatirraa irra caalaa ummataa taatanii jirtan. Rabbi khayra umma caaltuu ummataa je'eenu yaamuun kabajaa nuuf kanne. Wayita kabajaan namatti godhamtu ammoo itti aansee itti gaafatamummaatu dhufa. Yoo itti gaafatamummaan jiraatte malee kabajaan hin argamtu. Fakkeenyaaf mana barumsaa keessatti daarektarii barsiisota caalaa kabajaa qaba. Barsiisonni ammoo barreessituu caalaa kabajaa qaban. Haa ta'u malee yeroo wal fakkaattuu sanitti daarektarii barsiisota caalaa itti gaafatamummaa qaba. Barsiisonninis barreessituu caalaa itti gaafatamummaa qaban. Yoo itti gaafatamummaan jiraatte malee kabajaan hin jirtu. Rabbiin Qur'aana keessatti khayra umma je'eenu yaamuudhaan kabajaan nuuf laate. Isin musliimoonni ummata dachii tanarratti uumame hunda caalaa caaltuu ummataati nuun jedhe. Eegasuu itti gaafatamummaan qabnu seetanii deebisaan aayama wal fakkaataa san keessatti ibsame. Rabbi itti fufuudhaan akkana jedhe. Ta'muruuna bilma'ruufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuuna billaah. Sababni isaa nuti toltutti ajajna hamturraa dhoorkina rabbitti amanna. Yoo toltutti ajajnee hamturraa dhoorkine malee warra khayra umma ja'amee yaamame san keessa seenuu hin dandeenyu. Muslima ja'amnee yaamamuudhaaf hin mallu. Muslima hundarratti namoota musliman tahin afeeruun dirqama taasifamee jira. Gara toltutti isaan yaamuu hamturraa isaan dhoorkuu fi rabbitti amanuun dirqama muslima hundaati. Rabbi suuraa Muhammad suuraa 47ffaa aayaa 38 irratti akkana jedhe. Yoo dalagaa teessan hin dalayne
dirqama rabbiin isinitti kenne yoo bahuu diddan wa in tawallaw yastabdil qawman ghayrakum yoo duubatti deebitanis rabbiin namoota biraa kan isinin tahin bakka teessan buusa thumma laa yakuunu amthaalakum isaan eegasii akka keessan hin tahan yoo dalagaa teessan dalaguu diddan yoo ajaja rabbii hordofuu diddan rabbiin bakka teessan namoota biroo bakka buusa namoonni sun ummata haalaa amala addaa qabu ta'an rabbi suuraa al-baqraa suuraa lammaffaa aayaa 143 irratti nuti ummata jiddu galeessaa isin taasifne sunis namoota irratti ragaa akka taatanii fi ergamaalleen akka ragaa isin irratti ta'uuf jecha dhaamsa islaamaa nama musliman tahinitti geessuun dirqama muslima hundaati gaafiin isin gaafachuu barbaada fakkeenyaaf dalagaaf jecha mana keessanii baatanii deemtan namni ollaa keessanii tokko ammoo haadha teessan arrabse jechoota fofokkotoo fayyadamee haadha teessan arrabse wayita gara manaa deebitan ollaan keessan sun haadha teessan arraba hamaadhaan arrabsuu yoo beeytan maal gootan wayita gara manaa deebitan ollaan keessan sun lafumaa ka'ee haadha teessan arraba hamaa arrabsuusaa yoo bartan maal gootan isa tumtanii isa miitanii isa ajjeeftanii obboleessi tokko nin tuma jedhe kan biraa ammoo isaan miidha jedhe kan sadaffaa ammoo nin ajjeesa jedhe wayita gara manaa deebitanii ollaan keessan sababa malee haadha teessan jecha fofokkotaan arrabsuu isaa beeytan gariin ni tumtan gariin miidhaarraan geessan gariin ammoo ni ajjeeftan walumaa galatti ollaan keessan sun barumsa wahii akka harkatu godhamuu qaba kan jedhu yaaddan akkasii miti yoo ifii godhuu dadhabdanillee nama biraa kan raawwachuu danda'utti qaxartan akkasii miti eeyyan sababni isaa haadha teenya ni jaalanna haadha teenya ni kabajna waliigallee ollaan keenya sun badii isaarraa barachuu qaba kan jedhutti amanna gaafiin tiyetana addunyaa tana keessatti wanti haalaan jaallattan maali tokkoffaa irratti eenyuun haalaan jaallattan Allah nuti Allah subhanahu wa ta'ala haadha teenya caalaa abbaa keenya caalaa haadha warraa teenya caalaa ijoollee teenya caalaa jaalanna tokkoffaa irratti isa jaalanna nama muslimaa barbaaddan yoo gaafattan deebisaan wal fakkaatti wanti ati haalaan jaalattu Allah rabbi qur'aana keessatti suuraa maryam suuraa 9ffaa aayaa 88 hanga 92 irratti akkana jedhe وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يهودا في نصاران رحمن المقدة جأن لقد جئتم شيئا إدا رقمت إسين وان فقطا في الدنيجرتن تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا دبيتنا الراسمين بكاكو دتشينيس رلويو في غارينيس جاباني ديغمو فدهاتن ربي سبحانه وتعالى نمني توكو ربي الماركة جئي وان دبته في جج osoo silaa samiin miira qabaattee ni babbaqaydi osoo dachiinis miira qabaattee silaa ni lolooti gaarreenis silaa caccabanii kufan kun hundi waan namni tokko rabbiin ilma godhate je'eef mudata sababni isaa wanti irra hamaan irra fokkotaan ati rabbiin jechuu dandeessu ilma godhate isaan jechuudha arraan tana keessattuu hawaasa musliman ta'in keessatti guyyaa hunda hiriyoonni keenya kan musliman tahin waahillaan keenya kan musliman tahin rabbi arrabsutti jiran rabbi ilma harkate jechaa jiran nuti garuu dubbachuma dadhabne wayita muslima tokkoon eenyuun irra caalaa jaalatta jennee gaafannu deebisaan Allah kan jedhudha wayita namni tokko haadha teessan arrabsu wayita dubbii hamtuu siin jedhu nama san tumuu barbaadda nama san miidhuu barbaadda nama san ajjeesuu barbaadda namni hedduun guyyaa hunda rabbi arrabsutti jira garuu isin dubbachuu hin dandeenye an dhaqaatii miidhaa isiniin jechaan jiru dhaqaatumaa isiniin jechaan jiru an dhaqaatii ajjeesaa isiniin jechaan jiru islaamummaa keessatti shari'aa islaamaa keessatti wanti kun hin hayyamamu namni tokko waan rabbi arrabseef jecha ajjeesuu hin dandeessan hin hayyamamu yoo xiqqaate mee dubbadhaa wayita namni tokko haadha teessan arrabsu isa tumuu isa miidhuu barbaaddan guyyaa hunda hiriyoonni keenya kan musliman tahin waahillaan keenya kan bakka dalagaa kan musliman tahin rabbi arrabsaa jiran isin garuu dubbachuu hin dandeenye isaanitti dubbachuu huumiti inumaa isaanii waliin dhiichisaa oolla yeroo muraasa booda yeroon kiristimaas ni dhufa nuti muslimoonni hedduun hiriyoota keenya kan kiristaanaatiin meeri kiristimaas jennee gammachuu isaanii qooddanna dogongora isaanii qajeelchuu miti isaan waliin ayyaaneffachuutti jirra
بيتو وري كريستانا يسوس إلما ربيت ربي يسوسين ديسمبر دي دميشان الفتح جاني دبتن ربي النفاريسو إسانك أجيل شومتي بغا غمدن إسانين جتشا جرتن ربي نفاريسو ربي يسوسين غافة ديسمبر دي دميشان الفتح جتني رقابها في جرتن ميري كريستماس جتن ميري كريستماس جتشون مال جتشون إسان غمد شيفتني ربي نفاديس وربي يسوس إنغافة ديسمبر دي دميشان الفتح جتني رقابها في جرتن دبتشو دندوه قبنا عندك آتي إسان ميدا يوخين توما جتشان جر يوتك آتي دبتشو دنديسني حواس مسلمان تهين خيست حواس كريستاناتيس تهي حواس هندو خيست وانو مالفكاتا تجر إدون أن يرادو في خيست وان برما تقو تجر وان غنيش چتورتي جامو تجر مسلموني هدون أيانا خنرتين هرماتن ويتا پرساد يوخين نياتتك او سنم درو خايان سن مسلموني حرامتا حساني بيخن گرو هريا خين يكم اتمو فتشيف نجان هريا ساني وان اتمو فتوف بسم الله جاني سنم درو خايان خنافو برو بسم الله جاني فوم بوي نيا چوف ديمن بسم الله جاني فرشو دو گفتان امت مسلمة خنمالتو مدد دبچو مدد بر وانسال پار نعمنا دبچون وانسال پار افانو مخي سان قف بنو تو اسني رايغم عرب سو هين قبدن مرغي ساني ديبون قبدن قراني يفتي سوره الانعام سوره جافا ايه دبتكو في سديترتي اكنجي ور ربي قدتي وان بيرو غبرن هين عرب سنا بكم سان ملت جبادان ربي عرب سودان دهنجي خنافو إسان عرب سو هين قبدن وني غدو قبدن غافي سسل قوتاته غافچودا حالان سل پان language against them. Only thing you have to ask them